dhaggeeffattoonni chaanaalii keenya baga irra deebitanii gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee sinii qabannee deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu chaanaalii keenya kana subscribe gochuun jalqaba akkasumas illee viidiyoo kana like gochuun immoo yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessuun dagatinaa siniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabadhee dhufetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin kun uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii hedduu qaba. Keessumaayyuu wantoota gidduu kana ta'an irratti ilaalsee artistiin kun kanaan dura sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolan illee baasee ture jechuudha. Egaan artistiin kun ammas sirba kan biraadhaan dhufaa jira moo akkamii kan jedhullee yaada gara uummataadhaan ka'aa jirudha jechuudha. Keessumaayyuu karaa toora feesbuukii kan dhufaa jiran. Egaan artistoonni baay'een dhufaniiru. Artistii Sona Takele ati immoo maaf hin dhuftu jedhanii illee dhaamsa gurguddaa taasisaafii jiruuf jechuudha. Mee isinis illee akkam jettu artistiin kun dafee dhufu moo akkamii isiniin jedha daawwattoota keenya isinis illee yaada keessanii artistii kanaaf illee waamicha taasisan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya artistoonni hedduun isaanii illee yeroo ammaa kana waa'ee Teedii Afroon sirba waa'ee Teedii Afroon albama isaa keessatti barreessirraan kee namoonni baay'een illee sirba isaa irratti illee deebii kennaa jiru jechuudha. Keessumaayyuu artistoonni lama yookaan gara sadii ammaatti sirba hojjechuu danda'aniiru jechuudha. Artistii Galaanaa Gaaromsaa, artistii Yoosaan Geeta'uunii fi artistii Dinqisaa Dabalaallee sirba bareedaa qabatanii as ba'anii jiru jechuudha. Egaan hundumti keessanuyyuu chaanaalii kana immoo subscribe godha. Artistiin keenya kun immoo sirba kanaan akka dafee dhufullee abdii qabna jechuudha. Hundi keessaniyyuu artistiin kun akka inni dafee dhufu yoo barbaadan hundumtuu koomentii jalatti yaada keessanii fi koomentii lakkoofsa immoo tokko barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabadhee dhufe immoo kana ture. Amma xumura qophii kootiitti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraa amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.